gaaf tokko guyyaa rafee jedha obboleessi keenya tokko janaabee jennaan kalaas ani eega janaabee soomumatu bada jedheetuma oduma ka'ee soomni kiyya bade jedhee nyaata akkasuma dhihana godhadhee hima nyaadhe kaffaartaa wahii kanarra jiru maaltu jira qadatu narra jira moo kaffaartatu narra jira kanarratti maal ta'e janaabee hirrafe jedhe guyyaa rafeeti eegasanii wagguu ka'u ani janaabee eegasi utaalee lafaa ka'e kalaas egaa bishaan irraa bahee soomni kiyyallee badee jira takka cabee jira jedhee ol ka'ee nyaata kiyya gartanii dhihana godhadhee eegasanii nyaadhe achi as ammoo hin baduu dhagahee sooma gaafa saniitiif qadatu narra jira moo kaffaartaan gaaf sanii baasu jiraadha. Guyyaa san dhagee moo guyyaa biraa dhagee? Inni moo guyyaa achi booda dhagaye guyyaa biraa keessatti. Yoo san hin beeku yoo rafee janaabee rakkoon qabu soomni jalaan baduu hin beeku. Hin beeku. Yoo dubbiin kun dhugaa taate kaffaartaan isarra jiru hin jiru qadaan isarra jira. Ayyee ka beeku yoo ta'e hoo kaffaartaa qabaa? Yoo sun dhufe deebifna san. Dhufe kunoo gaafeen dhufe ayyeetti fufaa. La abadan iman deebisne anam. Lafa biraatichee. Ijoollee taaptaabii kuma 50 gaadafa maal taatan? Ayyee inshallah. Gaafii itti aanu jalqaba gartanii seensa ramadaanaa keessatti niyyaa lamaan soomee jedha. Tokkoffaa baatiin agarree yoo gartanii baatiin kabaatu taate baatiin naaf hin mudhanne yoo isiin kasilaa baatee mudhattu taate boru sooma shuuriidha. Yoo bahuu baattes ayyee boru gartanii beela kiyya ooluu irra yaani yoo bahuu baatte hin nyaadha yoo isiin baateef ammoo hin sooma biyyaa waliin baatiin naaf hin mudhanne jedhee niyyaa lamaan soome soomni kiyya sun akkam ta'a? Biyyi soome bon soomni gaafas. Biyyi gaafas soomee jira. Inni illee soomeera. Niyyaa lamaan sooma qabate garuu. Niyyateera dhiisa. Maaliin jedhu? Yoo biyyi soomtee jiini mudhatee ani hin argine yoo mudhatee fi an kun rabbii kiyya sooma kiyya niyyadhe. Yoo biyyin soominiif ammoo silaa waan sooma guyyaa tokkoon hin dursinaa waan jiruufi hin soomu jedhe. Qaallichi seerumaan niyyatee buleeraa soomni isaa nagaa jennaan wallahu a'lam. Niyyaa lamaanis yoo qabatanii sooma homaa rakkoon niyyaa lamaan qabu kaa tokkoo bee yoo soomni jiraate niyyadhe jedhe yoo hin jiraanne niyyanne jedhe hin jira kaa niyyateera hin jirre hin niyyanne agar jazakumullahu khairan gaafin itti aanu ammoo obboleettiin teenya takka gaafatteeti ji'a ramadaanaa keessa dawaa gartanii xurii laguudhaan irraa dhaabu ji'a ramadaanaa guutuu soomuudhaaf yoo fudhadhe dhiibbaan gartanii soomarra geessu ni jira sooma kiyyoo akkasi guutte. Jaadan mee booda isinii dabarsaa kanan deebisaa fi yoo isii irra miidhaa kan geessin taate yoo isii irra miidhaa kan geessin taate doktoraan mari'attee fayyaa isii irra yoo ka miidhaan geessin taate fudhattee soomuun ni baqqaa. Garuu akkanumaan kaatee waan boru hormaata isii irra rakkoo geessu waan boru ammoo miidhaa isii irra geessu fudhachuu hin qabdu. Jazakumullahu khair. Barakallahu fiikum. Gaafin itti aanu obboleessi kiyya tokko osoo qadaan isarra jiru gartaniitiin hin du'e qadaa sanii akkam goonerraa kafallamuun dhiifnaa. Deebisaa ustaazam keessan nama sadi deebiseera walirratti. Kanallee dabalame. Qadaan ka soomana waajibaati moo ka qodhaati irra jira? Waajibaati. Ka waajibaati ka waajibaa sunniyoomaan irraa soomuu danda'an sunniyoomaan fedha isaaniiti dirqaman qaban yoo ammoo qodhaa taate silata yoo taate dirqama namni isa dhaalu irraa soomuun sooma kaan ammoo hin sooma jedhee uzriidhaa fiikee
ودو صومنا سنين كفلين ربي نسفرتي كناف ربي وان نسفرتي في ماتي نساس اليوم أن راسهم نجد ركوم قب قروا واجب من قبل كمان قبل والله أعلم. قافي ماما واهي قضاتي والقبتو نمو هي قرتني قداني قطع يعني شهرين متتابعين سنت سرجرا وان سنو فيمي ايغسني دندني اخره توري اي سوم اللي جدي ان يادو ايغسي لبو نسال لي مترت الراسوم نمو هن نفلوان سني هو شادم جدا تنيلي بسم الله كان مريف سني والفكات يعني نعمت يوم اللي مالي دلا توان انتاني كفارا وان تأفي ماتي رتي دركمو منقب لا كفرتا شهرين متتابعين سن ايه ماتي رتي دركمو منقب أنا ما والقبت يوزن يوما أنا أنجدو لقد اكتشفنا عدم نشاطك خلال بثك الحالي على سنفوس الرام الرجل تجري أموري كم بون سكوندي صدوم بزمو حاجي تكتور مالي سر رامو الرجل بس كيسا سبابنا يربطي أنا كيسا لا بس نباسا نجاتا يجولي الله يقول أكذا سكوندي namni shanii tokko shiyaada bira ragaa koppilinki godhaa fi namni shanii qofti nama shanii jaalina biraa deebi'a namni shanii jaalta bara shiyaada mamma feemisa ta'aniirani nama hin barbaachisu isaanii wallahi muru jiraanii beeku ka shiyaada mii bira dhaqaati ka shee abuu yaahiyaa bira naa dhaqaasi hin bartuu koppilinki naa godha ka abuu yaahiyaatitu banamee hin beeku manni ana bira ammoo dhufina inshallah sekundi aftan agan kun ta'arii numartu mana cunne sirru koppilinki si gosibnaat daf daqiiqa gaafi kudha takka hafeera dafi wayya waalaikum amma sooma gartanii kaffaartaa kana namni tokko so niyyatee irraa sooma yoo jedhe ka gartanii shahrayni mutataabi'ayni kana bifa kamiin irraa sooma akka abbaan soomutti soomamoo walitti dhaabee nama jirurraa moo nama du'eerraa nama du'eerraa sooma jedhee niyyate nama du'eerraa kaffaartaa soomuun dhageenye abbo hin jiru kaffaartaa abbama sooma yoo ammoo du'inni soomin rabbiin fudhatee ittiin jee rabbuu dhiisee fi ati maal goota ka qadaa moo ka kaffaartaa kaffaartaa jira arabar kan mai isin baandan kun kaffaaraadha ka nama ji'a lama irra jiru tan isaa kaffaartaa qadaa osoo hin tahin baaba isin gadee gaafin kiyya naagale namni soomni irra jiru isin bira kutaa deema duratti yasuufu waliyuhu ka jedhu sooma silataa qof soomana waajibaa sunni yoomaan irraa soomuu danda'a jedha ulamaa'iin amma kaffaartaa wannummaan kaameen jiru kaffaartaa abbama kafalata yoo uduun kafalin irraa fudhate rabbiini maasalaama rabbii isaa dhiisee irraa qallalche uduu inni hin dhiphatin jalaa irraa fuudhe maal irraa warra rabbi dhiisee fi rabbi jannata isaa galchu rabbi warra jannataa godhu baay'ee hayyee obboleessi keenya tokko illee gaafateeti ji'a ramadaanaa keessa jaartii tiyya qabee dhungadhee bishaan narraa bahe maaltu narra jira hima dhungadhe qofa sooma qabeen jiru inni gara jaartii maalti sabiiti jedhame ustaas yaadam jedhaasi haafayeetu obboleessa kiyya dhiifama jidduudhaan waa fuudhaa obboleessa kiyya na dhukkubaa dhibeef jedhee soomanuu hin dandeenye yoo soomuu hin danda'u na dhukkubaa akkam godha yoo dhibee kan kee doktorri ilaalee dawaa yoo hin nyaatin jiraachuu hin dandeettu waan gisee gadabii hin qabne yoo taate waan yeroo qabu dawaa ji'a jahaa fudhu yoo doktorri siin jedhee jiraate addaan kutin yoo siin jedhee jiraate jidduu tana yoo soomni dhufe sooma san dhiisii dawaa kee fudhu dawaa waggaa tokko yoo siin jedhee jiraate haga waggaa tokko illee fudhu
وقال من له وسكسين جري جراتي دكتور صومنا ديسي تما فرد إيجا جيسي تيسوم أمو وايرون قبل على طول عمري كيتي دوا كان يوم فراتين سيروكوا كان يوم سكارا دبي برو دبي بويات دوا نياتا يوتاتي سن ميدان كفلا ميدان متي كفلا سن حكمي متاو في كم جزاك الله خير اتدي باشي ادم كان غافي ما غافتمت نبراتي اسغافتي اتا اتدي بي ربي جرا جارا ديبين برا بسم الله عندي ساكن شيء ادمي كني بر هيا بسم الله مالتو الرجل يتنيو جارتي دونغتي بشان الرابه نمسن كفاران الرجل تيمو الرنجرتو يتن أنا مريفود أنا جن نساني يو دورنا نكون إف بيكا رب صداتشو أبا يو إني هم شان الرابة وتكتي وفدابو دبي جارتي كركبت فودان سوما كان بلسي ديفر دبابا لا بدي لا جرا جرا ان كومنتي غافي لتوكل لا لا نم غبان غبو وايس جتا جرا تبتن ولا جراس طيب فعليه الصوم لا كفارة عليه صوم الرجل كفارة عليه والله أعلم والتوبة هي وأنا كان توبة قد أبا صوم باسو أبا كفارة قبل kada guyyaa saniyo soomni sun gaafa san maali nagaa qaba soomni gaafa sanii لكن دي بيسي إني بلا صوم دي بيسي دي كم يني soomni sun badee jira إجارتي كبته بشام باي من إجارتي كبته رونغته سنيفه هو المسبب إساعة السبب رفيتي متي هكذا soomni narraa badee guyyaa san yoo nyaatamoon dhiisa نياتو لك maa أصدقاء soomni علماء jiru sinaa namni soomni irraa bade akkasuma tolee dhan kana sanumaa wajjinu insu nyaata yoo Nyaata firii nyaatu? qabaate nyaachuu eeyyama qabaate malee lala uzuriin qabu nyaata nyaatu soomni guyyaa saniin jiru qadaa sooma sanii ni baasa sa akkas wallahu a'lam amma gaafa san soomen jennaani duuba sooma hee qadaan kun ziyaadaa ta'een argamu ree nyaatee maal sooma gaashee ka nyaatemi sooma diigee bar diige jedhee immoo nyaachaa ooluun qabu jenne itti deebi'e naaftutti ayya inshaallah ayya Wallah. barakallahu fiikum wanni jazakumullahu khairan sirreessanii kun dabala yoo jiraatti dabala deemaa asin jirani waa qara'u jirani moo shabakaa qaba lala hin qabne baabaa waan dabaltan qabdanii मैं खबरात ما दे جت जागा सी السلام عليكم salaam warahmatullahi شي ادم دي بسنا فكاتا غافي لي غدو بلو لي دغو بات وني الرابع سوني منيي دمو مزيد استاذي دي فمولين غافي نداباتو برباد laa maniyyeedha مالتا اني صدركاس سومان حاجه منيين الرابع ima haafaye malee wamaa waan biraa wanti ni ta'e hin jiru بسم الله رمضان جارتي وفي دونغچون سوما نمبلسو غرو كن يونميتشي akka duraa jenne san deebiin kun deebi'ee jira yoo uf qabee rabbii ufii sodaatee waan rabbiin dhooge kanarraa ufee wanni kun waan salphaa miti sooma guyyaa 60 uduu addaanin kuti uduu guyyaa 58 soomee lamaan san irraa kutee guyyaa biraa ka soomu taate 58 sunuu ka furshii jalaa ta'u deebee ganaa bifaara haara waan lafarraa ka jalqabu
متتابعين كجرا مجر وانت اف رونغون قيا سنافو ما لجنة قال كل جرا كنو افطار الراقبه يصير رتفتره تمر افان كاتب بسم الله جري هذا القبيو برباد هذا فجري واني كان نسغا ونجم امو نمچي رونغته هانغا واني الرابو صدركا سنغون سوم بلسون يتير كناف عليه قضاء إسر رجلا وانت سأوم ميوتا وان كن إني تيان نيكم الرابع أرجيوتا تمشي نجرا سنديبين الله أعلم يو أمو ودوما بيكو دلقي كفارا يوكا وكفارا قفامتي وامبرا لنكم قضاء قفامتي أيه ولو ما قال الرما فقاتشو تربري داف جزاكم الله خيرا غافين اتيانو ايغا غرتني اوبوليتين تنا كغافتيتي ايغا توري لغودا نرا دابتي بعد سني وانت غرتني اصفر او اخضر اي تكو غرتني تنيني وانتو تو وحيد تجرا تكاوان دالچ تكا بفبرا قبو وانت سن حكمي سان بيكو سو مكير غرتني يبان ان في دوني جراي وانا كميتي ويا ربي بعد ما غرتني توري لغودا الرادابته غويا ما توكو بودا نملي وانت غرتني ددالچ وهي وانت يوكا بفبرا قبو آثر مامو وما توري لغو فكاتو الربي آثر إني أدى آثر مسندوباني ولكن اسم ولين فكاتو غرغرم ما قب دالچا تكاهو بفبرا قباتي كن صوم اللين جرسول لي صلاة اللين لو كل اسم يو اسم تين يو قيان ساكي السابع جرات رسول الله عليه الصلاة والسلام ويا دقدمي سدي ويا دقدمي أفريق بنجده يو قدت دقدمي سدي كبان ويا صلاة جده يو تكات ويا جها الرتورة أتيا سلتلي الراكو دندا ويا سدي تلي الرابة تجرا كم دبرتين كاملنا ما أدى ويا أفريشان التكرابة تجرا لكن رسول اللي ويا تمرا جها أفتر بقول ويا إسني ركوبه واني كان أمبودا تلوفي أمو واني كان أمبودا تلوفي كدي بيتي سني لالت والله أعلم dubartiin takka achirratti gaafii kanuma ta'e achirratti dubartiin takka haydiin bulii torba namarra tura jettee yoo bulit lamaltillee irraa gale sadiittillee irraa gale dhiqattee salaatuu qabdi bulii torbaa san fixuu qabdi. Sa'aatii irraa dhaabate sanitti ibaadaa hundatti deebi'uun isiirra waajiba. Kun akira guyyaa irraa boodaati. Ka guyyaa kanaan boodaa dhibee qaba jechuudha malee ka dhibeeti malee eedii miti hukumii biraa qaba jechuudha sun. waan sanirra gaafii qaba amma ani gaafii bira gaafii fakkeenyaaf guyyaa torba bira yoo taree dhufe yoo isuma fakkaate amala yoo tokko ta'e hukmi isaa jalaa baafna. Hukmi isaa guyyaa torbaan booda jalaa ba'aa jedha ulamaa'i. Hadiisni illee kanuma. Akkami haddadanii yoo haddiin qabaa silaa amma fakkeenyaaf Qur'aana irratti kan dhufe. Rasuula Rabbiititu haddade. Waan rasuulli haddade akkami jenneen dandeenya. Hadiisni haddade yoo jiraate kaa. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam dubartiin guyyaa 24 haa salaattu yookaan guyyaa 23 haa salaattu guyyaa xuhurii isii jedhanii addaan baasan hadiisuma kana qaban. Yoo san taate bar dubartii bulii 15 irraa ba'u jira 20 irraa ba'u jira. زمان رسول عليه الصلاة والسلام دوبرتي تكتوجا تربان رابع جرا حتى سنوات دامباسو دا دبدي جنان
فإذا أقبلت هيدتك يو هيدين كان كي أسيقنا قليت جده فداء الصلاة وداء الصيام تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة أمو يو ولما كمي ديغا سنة دامباس ولا التدبرتين تكا وانا كساني رت بشان بوستي بشان سنرة تيسي إني أتربو يسون يو ديغا ديما غرا براچا وكان ديلغي تي دامون حيدون جران ديغا هيدي تي جراني يو أمو دالچا تي أصفر إن كان أصفر ديغا هيدي تي جران كون استهادادا إني لغودا أمو هيدي دا ديغا لغور رت صلاة دندت صومن دندت بولي إساوان إنه هدد رسول الله عليه الصلاة والسلام دبرتين تكا ويادك دمي أفر صلاتي يوكا ويادك دمي سدي صلاتي جدا هديد رسول الله تعالى كبرا كانوا هدد كبر بان ننجو جزاكم الله خير ونقول إياك نتري استهادا رام بكما والله أعلم شيكنا ونتدبل التنوجرات كوني مستهدى في هيدين مستهدى في هيدين غرغرما إسالة وان جروف ميدي فمولين أبوليتي تيا أنا مدامي جرايوسو ملفنا مرا كجتي لبتي سيمرون من الباتا يروغ بابا تودندا هنكن نديغا تودندا منا ديالانا في داجدي يالمي سوما كان كيكب سوما هي كيسين جنون تومني درقام وانمني توكو نما لافي سومتي وانمني توكو نما جبي سومتي يروس دكوبه سن يروس جاباتي سن هيك اچبودا تمو ودانا دمنا يالانا في داجد يوم انا يالانا تيمبودا تيمو سومنا كانكي كرقب دي سوم كسجلا تري كفل سومو ما كفل توامبراتي ميتي لفتنا مامرون دي بيتك يو كان كنا ديغات يو كاركو ما بسيطه وي ربي سيافيسو جزاكم الله خير ويا تربر كلفه يرو غري ويا كدشن دفاجت يوبلتين تنتك ويا كدشن يومي يؤرد الدبا ما دبتا علماء مرتو دبتا ترانا مل دبتا تركن مشين اللي كانوا غافتا تر تكفى حيدين ويا جها يوكان ويا تربا اخره رسولتي عليه الصلاه والسلام غافا بلي كدشني سرغا يمو غافا كدشن ملوكا دفوتاته استهادا دمله هيدين تو يو شكتي ادام بافا يو غيان اسا كون كودوتات اكم مجرمه كانان ادام بافا الحمد لله رب العالمين زمن النبي عليه الصلاه والسلام دكتور كان مالال انجرو ميشانا كان لال انجرو كناف أدامو منا يالا ودتن كنيني استري بتكاتين سيني سرّا كان أبدي ما تيسر ربي سنا فيسو ربنا كويس نرّا يرون إيرا زبان كان أمو ونبلسو هيدي كان قدنا بتشو تراس ونزبطو دوغا كنيني دايادوغو كفورة تنكن كنيني دايادوغو كن نمني جاتيسيتوما مودان بيتاتيلي كمسا بملامدنا بمسمات كسوچ بمسمات قامني نما كن سلالا لمه كيسا مدالو سلا فدچوتو اكنو مان دغني ياسمين جراني شمبراو في غوراني ون كن يبا فيا رتيس كناف وان كنا الرت وفي كيسني وفي على سنين جرى جزاك الله خير أي دقيقة كنا لنا متاجرتي غافي كودا سديهم باتسيا غافي تربح في عريفتا أي غافي نتيانتو باتين تكبية إسلاما كيسا بكتركت يو باتي باتي سنكبتني بيون إسلاما بلا حصوم دنداني كباتين كبيرتين بهيني جي آدم
بسم الله واني لعلم انا كيستي مطلعة كتبودا بيا بها في ديتي ساني يرو توكوتي اكاسانيتي ولي سومي دنداني امو كان رلي نمني بيا خيسا جراتو سن وجين سوما وجين فورا سنيف فكنياف بيي تكايو hoggana fi qabattee bulchiinsa fi qabattee of dandeettee jirtutti biyyi ollaa isii qabattee biyyi tun yoo hin agarre jettee ka qabattu baatu taate isa san faana deemuun dirqama akka garaagarummaan hin baafneef hin argamneef namni tokkochi kophaa soomuru garuu asliitti soomni namni kan waliin soomu matlaa tokko ta'uu fi yeroo tokko aduun yeroo takka nama ba'uu fi yeroo takka namaa dhihuudha wallaahu aalam. biyyoota sa'aatii wadhabuu malee guyyaan waliin dhabne keessatti akkuma reef sheeyadam jedhan biyya ammoo guyyaa wadhabu akka Afrikaa fi Ameerikaa, Afrikaa fi Awustiraaliyaa, Afrikaa fi Kanaadaa kunniin wannaa tokkoon hin soomu warra yoon guyyaa soomne isaanii gana halkan soomni ga'u nutu amma isaan dura sooma warra Ameerikaa kan kanaaf kun waan yeroon illee haalli hunduu tolcheeru waan ta'eef kun akkasuma beekamaa jazakumullah khair. Amma jaziira maarabaa kana ta'eeti gaafa amma suudii kanaa fakkeenyaaf baatii mul'attu ka baatiin achi mul'annetu jira 28 akka sooma 9 gaafa amma asii guuttannu akkasii sunniin akkam taati. Jazakallah khair obboleessi kiyya jala kanaa ka waa'ee marfee gaafataattu marfee ziyaa yookaan soorata bakka bu'u yoo hin ta'initti marfeen biraa sooman cabsu. Jazakumullah khair. Jaziiraa Arabaa keessatti jaziiraa Arabaa ta'e eessallee haa ta'u waan ammaa tana akka durii san rakkoon guddaan hin jiru meeshaan jee allaalan biyyi marti galfattee qabdi baay'inaan. Biyyi ammoo hin qabne biyyi naannoo tokko irra baay'inaan amma naannoo Suudii jiru Suudii majalatti kama Suudii saniin eeggatee qaba. Biyya akka Itoophiyaa, Jibuutii, Somaalee, Masriyyuu biyyoottan kunniin kama Suudii saniin qaba. Biyyi biroo ammoo biyya Arabaallee ta'ee biyya mataa ofiitii qabutti akka majlisni biyya isaanii yookaan ammoo hee'aan kibaaru ulamaa'iin biyya isaanii maslahaa soomanaa laalee itti kaanii qaban irratti ilaallama malee waan nu asitti fatwaa goonuu miti kun jazakallah khair waan ammallee gaa fatwaa irratti dhiyaatu miti kun gaafi yoo biyya san keessa jiraate akkasumas soomullee biyya sanitti yoo biyya biraa jiraate yoo biyyi sun amma Dawba Afrikaan iftuunuu garagara soomtu fi ammoo Afrikaa tokko keessa jira. Saudi Dawba Afrikaan amma tokkotti hin soomtu. Dawba Afrikaan mataan isiitu kun adda oolaan kun boru oolaan warra kilaafa majlisa isaanii deemu jira warra majlisa isaanii waliin deemu jira. Kanaaf gaafiin kun gaafii fatwaadhaa dhiyaatu miti jedhaan wallahu a'lam. Gaafii fatwaa namoota keenya fayyadu gaafachuu wayyaa gaafii akkana kaansilee godhaa bira lufa. Gaafiin gariin mujaadalama akkanumaan gaafatanam garii. Nu amma gaafii hawaasa keenya fayyadu ka barbaadu. Abu Yahya kutaa fi maamuu keessatanii nuun jedhaaranii kun jalaa nama nakkaaftanii. Abu Yahya maamuu keessatanii kutaa fi hayyee kenneef. Abboo dubbadhu ammaa ammoo tan dubbadhu ani. Laka dubbadha wallaa dubbadha inde. Ya sirriitti dhageeffataa dabara. Gaafii afur qofa tafee ariifadhaa dafa. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Gaafii garii irra dabree jira. Gaafiin ijoon soomni amma niyyaan soomaadha. Niyyaan soomaadha. Gaafuma awwala Ramadaana seennu niyyannamoo guyyaa guyyaan niyyataa deemna. Niyyaadhaan isin agartanii innamal a'maalu binniyyaadha waan ta'eef guyyama tokko niyyannee dhiifnamoo guyyaa guyyaan niyyataa soomna. Jazakumullah khair. Namni awwala soomana seenaaru kana baatii guutuu hin soomaan jechuun isarratti waajiba. Lama
guyyaan illee boru soomaan oolaara jedhee keessa ofiititti waan jedhu miti waan dalagu miti niyyaan xuula umrii kiyyatti ni salaata jedhee on iyyatee dhiisee ho'i mataa be gina dada salaataatiin akka niyyaan ammoo shari'aan kanu ajajji kanaafuu walii galatti illee niyyatee guyyaan illee niyyata kun waan dalagu miti waan isatti ulfaatu miti keessa ofiititti himuu waan ta'eef. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا تكو جل كنا يفهم قدّا جاد الدبيعة ويا بيلا منيكا كي يا رمضان رفارو كنا ويا سجل النبي بيلا مني رني حرام عليه شيء تكو لما كأيهم بكا ونانجر يا تيك توك في كنا رتيجة آتي شيء ما في مشكلة ما بقى فتكر وما تكو ركون كابو نكاح قد قولي وفيو انت لبركات آتي رمضان كيس نكاح تكون أمولي رفون انت ويا الكملي جزاك الله خير هم بكا نكاح dubartoonni tarawih deemanii salaatuun akkamitti ilaalamaa fi dubartiin gartanii garaa qabdu tasoomuu dadhabde hoo akkam taati deebisa ustaas taraan keessan bismillah gaafii lama wal gubbaa keessanii dubartoonni masaajida dhaqanii bakka muslimtoonni itti tarawih salaatanitti salaatuun maal qaba yookaan akkam jedha الأفضل لها أن تصلي في بيتها كأي رئيس يفعلوا من اتصالاته كأي رئيس يفعلوا دبرتين من اتصالاته صلاة هالكنين يو مسجد الأيتي واني سر إيقامو واركو سر جيسو دندور إيقامو akka biyya teenyaa faatti bakkuma hedduutti yeroo hedduu salaatoo leeyli yookaan taraawiiha salaata jechuudhaan lafa udumee lafa manni masjidarraa fagaatu kophaa dubartiin deemti. Kanaaf gaafa akkasiisan gaafa rakkoon irra ga'uu danda'a jennee sodaannu nuharrim aleeha sirratti haraamii jennaan dhaqini maaliif jennaanii yoo rakkoon irra geettii sodaanne mana sanii fi masjidni si adda fagaate masjidaa fi manni si adda fagaate akkasuma yeroo bakka uummanni isaan dhufan waan urgaawaa dibatanii dhufuu dhabu satrii akka gaarii isaan sattartu sattaramu kophaa bakka tana dhufuu dhabu wantoota kana hundaaf keessa qabata ulaagaalee akkanaa kana gaafa guuttatan dhufanii salaatuun homaa hin qabu rakkoon qabu inshaallah wajjin ni qaban